Salaataa Jum'aa. Salaatni Jum'aa maaliidha? Ahkaama yookaan murtiilee akkamii qaba? Haala kamiin salaatan? Naamusni isaa wal qabatu maaliidha? Guyyaa Jum'aa maal gochuu qabna? Shari'aan maal godhaa nuun jedha? Akkasumas osoo salaatni Jum'aa kan nu jala dabru ta'e haala kamiin salaanna? Inshallah viidiyoo kana keessatti barnoota waan kanaan wal qabatu ilaalla. Hamma xumuraatti sirriitti dhaggeeffadha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة جمعة في أحكام إساء والكبتو. صلاة جمعة صلاة قويا جمعة كيستي أكاتا في حال شريان جدين صلاة مولا. صلاة نكسي مال جدما صلاة جمعة جدميتين بيكما. صلاة جمعة أكما بيكما تأي صلاة دركما كيسا ستوكورا. صلاة دركما جران كيسا توكو صلاة جمعة صلاة تودا. صلاة جمعة rakaa lama salaatanii rakaa lamaa san jama'aadhaan salaatamaa jechuu haala kanaan salaatamuudha. Yeroon salaata Jum'aa yeroo salaata zuhriiti. Salaatni zuhrii ergaaduu walakkaa irraachi dabdee booda eegalaa salaatni Jum'aallee achirraa eegalaa jechuu. Inshaallah ahkaama isaa wal qabatu wajjin ilaallaa. Jalqaba sadarkaa salaata Jum'aa haa ilaallu. Guyyaa Jum'aa salaatuun salaatni Jum'aadhaa sadarkaa akkamii qaba? Ajrii akkamii namaaf qaba? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam حديث سيئة كلمة مسلم وديسان كيسة يورو بطنع كان جرن من توضأ فأحسن الوضوء نمني تلشي بريتي فتيت الوضوء قد جرن ثم أتى الجمعة إرقس جرى جمعة كدوفي فاستمع وأنصت الإسيتين كنجيفته وصون حاسوين وصون دبتين إما براكيس وصوين سينين الإسيك كنجيفته غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام jidduu Jum'aa kanaatiif jidduu Jum'aa kaaniitti torbee tokko jechuu fi dabaltii guyyaa sadii wajjin rabbiin isaaf araaramaa jedhani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf guyyaa Jum'aa naamusa isaa eegneetiin yoo kan salaannu ta'e araarama guyyaa 10 argannaa jechuu. Yaa Rabbi warra san keessa yaa Rabbiin oolchi. Waman massal hasa faqad laga. Namni cirracha garagaraa harka isaatiin naannesse jedhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad laga tapha faayidaan qabne waan hin fayyanne waan hin barbaachifne dalagee jiraa jedhanii. Kanaaf harka kennaan uumama naannessuu hin qabnu erga gara masjidaa dhufne qalbii kennaan dhaggeeffanneetiin cal'isnee dhaggeeffatuu qabnaa jechuu. Eenyuun irratti dirqama taati? Salaatni Jum'aa eenyuun irratti dirqama taati? Akkuma jalqaba dubbanne salaatni Jum'aa dirqama jennee jirra. Salaatni Jum'aa namoota armaan gadii irratti dirqama taati. Namoota dirqama irra hin taane qabdi. Namootni dirqama irratti hin taane iddoo salaata Jum'aa san maal salaatanii? Salaata zuhrii salaatanii jechuu. Iddoo salaata Jum'aa salaata zuhrii salaatanii. Warroonni dirqama irra hin taane kunni warra armaan gadiiti. Tokkoffaa dhiira irratti dirqama. Dhiira ta'ee dhiira muslimaa irratti salaatni Jum'aa dirqama. Dhiirri muslimaa dirqama salaata Jum'aa salaatuu qaba. Garuu dubartii irratti dirqamaa miti. Lammaffaa bilisa jechuun nama gabra hin taane. Bilisa gabra hin taane irratti dirqama. Sadaffaan nama aqlii qabu. Namni aqlii qabu kamaraattuu hin taane salaatni Jum'aadhaa dirqama irratti ta'a. Garuu yoo maraattuu ta'e yoo salaatni Jum'aa isa irratti dirqamaa miti jechuu. Afraffaan sadarkaa buluugaa ganga'e. Sadarkaa buluugaa yookaan sadarkaa saallammeessoo ka jedhamu sadarkaa umrii buluugaa mallattoo buluugaa namni arge yookaan waggaa 15 namni gahe waggaa 15 illee gahuu haa dhabu garuu mallattoo buluugaa namni arge ka ijoollee hin taane salaatni Jum'aa isa irratti dirqamaa jechuudha. Dirqamaan dhufee salaatuu qaba. Inni shanaffaan nama biyya jiru nama musaafira hin taane. Namni biyya keessa jiru namni biyya ofii jiru salaatni Jum'aa isa irratti dirqama. Namni musaafira ta'e yookaan namni imala deemee jiru salaatni Jum'aa isa irratti dirqamaa miti jechuu. Iddoo salaata Jum'aa san maal salaataa? Zuhrii salaata. Jahaffaa sababaa yookaan uzrii irraa nama bilisa ta'e. Namni uzrii qabu fakkeenya dhibamaanii yoo dhibeen Jum'aa salaatu kan isa dhorku ta'e sababaa garagaraa namni qabu salaatni Jum'aa isa irratti dirqama miti. Garuu namni bilisa ta'e yookaan uzrii garagaraa irraa namni nagaha ta'e salaata Jum'aa dirqama salaatuu qabaa jechuu. Namootni jahan jalqaba irratti dubbanne kunniin salaatni Jum'aa isaan irratti dirqama. Garuu warri gara boodaatiin jiran dubartootni warri gabra ta'an maraattuun ijoolleen namni musaafira ta'e namni uzrii yookaan sababaa garagaraa qabu salaatni Jum'aa isa irratti dirqamaa miti. Salaata zuhrii salaatuu danda'a. Garuu osoo salaata Jum'aa dhufanii kan salaatan ta'e ajriin argatanii cubbuun isaan irra hin jiru. Salaanni isaanii sirriidha. Garuu isaan irratti dirqamaa miti jechuu.
haasawa yeroo khutbaan geggeeffamutti jiru haasawuun akkamitti ilaalama? Yeroo khutbaa cal'isuun dirqama, haasawuun dhoorkaadha, haraama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiisa dabarsine san keessatti namni haasa'e, namni harka isaatiin waa'uma naannesse jum'aa khutbaa hin qabu jedhani. Ajritu isaa jala dabraa, ajrii guyyaa jum'aa san dhabaa jechuu. Kanaaf harka keenyaan uummata akka naannessuu hin qabnu, afaan keenyaan illee dubbatuu hin qabnu jechuu. Cal'isnee dhaggeeffatu qabna. Dhimmaaf imaama khutbaa godhu wajjin haasa'uun ni ta'a. Yoo dhimmi wayii jiraate dhimma saniif jedhanii imaama khutbaa godhu wajjin haasa'uun ni ta'a. Garuu ofii wajjin haasa'uun ammoo dhorkamaadha. Khutbaa duraa fi boodatti haasa'uun hin dhorkamu. Khutbaa osoo hin eegalin duraa fi erga khutbaan geeffamee booda haasa'uun hin dhorkamu. Garuu yeroon dhorkamu yeroo kamii? Yeroo imaamni khutbaadhaaf taa'e hanga imaamni khutbaa geessutti haasa'uun dhorkamaadha jechuudha. Akkasii jidduu kana sirriitti irraa of eegneetiin haasa'u irraa fagaatuu qabna. Nagaa namaaf deebisuun illee hin ta'u. Namni osoo nagaa nu gaafatee nagaa deebisuun illee hin ta'u. Akkasuma nama hattifatee alhamdulillah nuun jedhe yarhamukallah isaan jechuun illee hin ta'u. Isa gammachiisuun hin ta'u. Dhorkamaadha, haasa'uu hin qabnu jechuudha. Maqaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo dubbatametti sagalee gadi qabaniitiin salawaata buusuun ni ta'a. Fakkeenya imaamni osoo khutbaa gochuutti jiru maqaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam osoo dubbatee maal goonaa? Sagalee gadi qabneetiin sallallahu alaihi wasallam of keessatti jechuudha. Ol qabuu hin qabnu. Akkasuma imaamni khutbaa keessa osoo du'aa'ii kan godhu ta'e yookaan gara xumuraa irratti osoo kan du'aa'ii godhu ta'e du'aa'ii isaa san sagalee gadi qabnee of keessatti aamiin jenna malee ol fuunee nama jeequu ittiin hin qabnu jechuudha. Akkasii sagalee gadi qabaniitiin aamiin jechuun ni ta'a jedhan ulamaa'iin. Jum'aan nama jala dabru. Namni tokko osoo jum'aan jala dabree maal godha? Nama akkamiitu jum'aan jala dabra ka jedhu mi'a ilaallu. Wanti kun sirriitti iddoo sirriitti barbaachisaa ta'edha. Iddoo sirriitti namni hedduun dogongoru waan ta'eef mee sirriitti adda baafadha. Namni salaatiin jum'aa guutuu jala dabree fakkeenya yeroo inni gara masjidaa dhufu jum'aan dhumateetiin salaatamee adda yaa'anii jiranii. Imaamni salaama baafateera. Maal godhaa? Salaata zuhurii salaata. Jum'aan akkana jala dabre salaata zuhurii salaata. Toobatuu qaba garuu namni kuni. Yeroo jum'aa dabarsuu isaatiif jum'aa dhiisuu isaatiif toobatuu qaba. Kanaaf namni dhufe maal godhaa? Salaata zuhurii salaataa jechuu. Jum'aa miti ka salaatu. Jum'aan na jala dabreedhee jum'aa rakaa lamaa miti ka salaatu. Maal salaataa? Zuhurii salaata. Nama salaata jum'aa irraa rakaan tokko jala dabree namni tokko gara masjidaa yeroo inni dhufu imaamni salaataa jira. Salaateetiin rakaa tokko jalaa xumuree jira. Tokko jalaa dabree jira. Inni meeqa dhaqqabatee? Tokkocha guutuu dhaqqabatee jira. Yoo tokkocha guutuu akkana dhaqqabate tokkocha sanitti tokkocha biraa dabalee jum'aa salaataa jechuudha. Rakaa lama. Jalqaba tokko dhaqqabatee itti aansee tokkocha itti aanseetiin lama godhateetiin jum'aa salaataa jechuudha. Kun nama akkamiitiif? Nama rakaa tokko guutuu dhaqqabateef. Rakaa tokko guutuu ka dhaqqabate. Namni rakaa tokko gadi dhaqqabate hoo? Namni rakaa tokko gadi dhaqqabate. Kana jechuun akkamii? Yeroo inni gara masjidaa dhufu imaamni rakaa tokko xumuree jira. Rakaa lammaffaallee jilbarraa osoo hin taane jilbarraa ol jedhee jira. Jilbarraa ol jedhee jira. Imaamni yoo akkana jilbarraa ol jedhe jum'aan jalaa dabartee jirti. Namichi sun maal godhaa? Rakaa afurii zuhurii salaataa jechuudha. Imaamatti illee osoo ka hidhatu ta'e xumura irratti rakaa erga imaamni jilbarraa ol jedhe booda osoo ka ittiillee hidhatu ta'e maal godhaa? Rakaa afurii zuhurii salaataa jechuudha. Ifanatti fakkaataa yoo isiniif hin galin hin gaafattu koomentii irratti. Akkasii haala kanaan salaatamaa jechuudha. Osoo imaama jilbarra dhaqqabatee yoo salaasan dhaqqabatee jira rakaa tokkochatti dabalee jum'aa salaataa jechuudha. Osoo imaamni jilbarraa jalaa ol jedhe yoo zuhurii salaataa jechuudha. Haala kanaan adda baafatu qabdanii sirriitti dhaggeeffadha, adda baafadha. Iddoon kun iddoo baay'ee namni tokko itti dogongoraa jirudha. Sunnaa jum'aadha. Guyyaa jum'aa sunnaa salaatamaa. Sunnaa yeroo kam salaatan kan jedhu haa ilaallu. Salaatni jum'aa salaatni jum'aadha. Sunnaa salaata dura hin qabu. Salaata dura sunnaa hin qabu. Namni azaana booda imaamni azaanee jira. Mu'azzinni azaanee jira. Yeroo inni gara masjidaa dhufu imaamni khutbarra jira. Maal godhaa? Sunnaa rakaa lama salaateetiin gadi taa'a. Salaateetiin gadi taa'a jechuudha. Akkasuma azaana booda osoo azaanni azaaname namni sunnaa zuhriiti jedhee yookaan sunnaa jum'aa jedheetiin ol ka'ee osoo ka salaatu ta'e hin ta'u. Maa jennaan guyyaan jum'aa sunnaa hin qabu. Salaanni zuhrii salaanni jum'aadhaa duratti sunnaa hin qabu. Kana sirriitti adda baafatuu qabna. Nama gariitu akkamii ol ka'eetiin
sunnaa jedheetiin ol ka'ee salaataa wanti akkanaa sirrii miti hin jiru. Ittaan suudhaan salaata jum'aa booda sunnaa rakaa meeqa salaannaa? Rakaan lamallee ni ta'a, rakaa afuris ni ta'a, rakaan jahas ni ta'a. Kun martuu waan sahaabota irraa as dhufeedha jechuudha. Sahaabonni waan nabiyyi irraa sallallahu alaihi wasallam as odeessanidha. Kanaaf namni rakaa lama salaates, afur salaates, jaha salaates ni ta'a. Kanaaf kafeeniin dalaguu qabnaa jechuudha. Ittaan suudhaan naamusa guyyaa jum'aati. Guyyaa jum'aa naamusa akkamii qabaatuu qabna? Naamusa akkamii eeggatuu qabna? Guyyaa jum'aa naamusa akkamii qabaatuu qabna kan jedhu waa ilaallu. Tokkoffaa qaama dhiqachuudha. Namni musliima ta'e guyyaa jum'aa qaama dhiqachuu qaba. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haqa rabbi namarraa qabu keessaa guyyaa jum'aa qaama dhiqachuudha jedhan. Guyyaa torbatti namni tokko qaama dhiqachuu jedhan. Kanaaf namni musliimaa amantiin islaamaa amantii qulqullinaa waan ta'eef jecha qaama dhiqatuu qaba. Ittaan suudhaan qulqulleeffatanii bareechifachuu fi siwaaka fayyadamu. Erga qaama dhiqate booda qulqulleeffatee qeensa garaagaraa ofirraa ciree waan hin barbaachifne qaamarraa of ciree shittoo urgeeffatee yoo dhiira ta'e dubartiif hin eeyyamamu shittoo raasatti achi urgaa'u. Dhiira yoo ta'e akkasii urgeeffatee maal jedhee uffatallee dhiiraaf dubartiin uffata bareedaa godhatanii ka shari'aan eeyyamu akkasitti gara masjidaa bahuu qabanii jechuudha. Sadaffaa yeroodhaan gara jum'aatti bahu caalaa fi jaalatamaan maalidha? Miilaan deemaniitiin gara masjidaa dhaquudha. Caalaan miilaan gara masjidaa dhaqu ajrii guddaa qaba. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ka miilaan deemee akkasitti masjida dhufee cadhisee dhaggeeffate araaramni isaa godhamaa jedhan. Kanaaf akkasitti dhufuu qabna. Afuraffaan nama irraan tarkaanfachuu dhabu. Dogongora namni hedduun dalagu keessaa gara saffaa gara olaanuutti achi ol deemuudhaaf jedhee maal godhaa ceekuu namaa irraan tarkaanfatee achi deema. Kun dhoorkamaa fi jibbama sirri jibbamaadha. Haraama jedhan ulamaa'iin gariin. Ulamaa'iin gariin jibbama jedhanii haraamaa jedhanii. Kanaaf sirritti irraa of eeguu qabna. Inni shanaffaan imaamatti dhiyaatanii taa'u. Imaamatti dhiyaatanii taa'uun sunnaa jaalatamaaf bareedaa keessaa isa tokkodha. Akkasitti taa'uu qabnaa jechuudha. Inni jaaffaan iddoo teessumaatii nama kaafachuu. Iddoo teessumaatii nama kaafachuun dhoorkama hin ta'u. Iddoo namni tokko taa'e nama guddaadha jedheetiin dhufee ijoolleen jalaa achi kaa'amanaamin jedhee achi sisseetiin taa'uun dhoorkama hin ta'u. Iddoo teessumaatii nama kaafachuun hin jiru jechuudha. Torbaffaan taa'uun dura rakaa lama salaatu. Osoo hin taa'in dura haala kamiinuu imaamni osoo khutbaa godhaallee jiraatee rakaa lama salaatanii taa'uu qaban malee akkuma ol seenaniin gadi taa'uun jaalatamaadha miti jechuudha. Saddeetaffaan khutbaa keessa haasa'uu dhabuudha. Khutbaa keessa haasa'uun dhoorkamaadha, haasa'uu hin qabnu jechuudha. Inni saglaffaan suuraa kahfii qara'u. Suuraa kahfii qara'uun ajrii guddaa qaba. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ajrii guddaa isarratti dubbatanii jiran. Akkasuma namni suuraa kahfii qara'u kan isa haffazu dajjaalin irraallee akka tikfamu himanii jiranii. Akkasuma rabbiin ifa akka isaaf taasisullee himanii jiranii. Kanaaf suuraa kahfii qara'uu qabnaa jechuudha. Yoo quraanallee kan beekne ta'e suuraa kahfii gurra keenya dhaggeeffatuun ajrii maqabaa dhaggeeffatuu qabnaa jechuudha. Kurnaffaan salawaata buusuu baay'isu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti salawaata buusuu baay'isu. Salawaata buusuu mata duree jedhu inshallah barnoota tokko ni dhiyeessaa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad jedhaatiin salawaata sirriitti baay'isuudha jechuudha. Akkasuma zikrii biraallee heddummeessu. Masgiida erga dhufanii gara masjiidaallee yeroo adeemanitti maal gochuu? Zikrii heddummeessu bakka. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Zikriilee hedduu yaa yuutuubii kanarratti illee barsiifamaa jira. Kanniin jechuudha jechuudha. 11ffaan du'aa heddummeessu. Du'aa'ii sirriitti kadhatu. Guyyaa Jum'aa keessa jedhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'aatii wayiitu jira jedhan. Sa'aatii san keessa gabrichi rabbii yoo kadhate rabbiin waan inni kadhate isa isaa kennu malee hin hafu jedhan. Kanaaf du'aa'ii sirriitti kadhachuu qabna. Keessattuu sa'aatii naannoo asrii booda daqiiqaa wayii kennineetiin gatteenni kadhachuu qabna. Hanga magriibni ga'utti jidduun sun jidduu du'aa'ii sirriitti namaaf awwaatamuu jedhan ulamaa'iin hedduun. Kanaaf jidduu san sirriitti kadhachuu qabna. Kun lammaffaan azaana booda bittaa fi gurgurtaan haraama dhoorkamaadha. Erga azaanni Jum'aa azaaname booda bittaa fi gurgurtaan haraama hin ta'u. Rabbiin maal jedhaa? Yaa ayyuhalladhiina aamanuu idhaa nuudiya lis-salaati min yawmil jumu'aati fas'aw ilaa dhikrillaahi wa dharul bay'. Bittaaf gurgurtaa dhiisaa. Azaanni yoo bahe lallabni guyyaa Jum'aa yoo godhame bittaaf gurgurtaa dhiisaa gara masjidaa deemaa jedha. Kanaaf gara masjidaa dhaquu qaban malee, gara iddoo salaataa dhaquu qaban malee bittaaf gurgurtaan haraama. Inni 13ffaan sadaqaa irratti jabaachuu. Sadaqaa heddummeessuu qabnaa, miskiina rakkataa garaagaraa gammachiisuu qabnaa. Wantoota akkanaatiin guyyaa Jum'aa dabarsuu qabnaa jechuudha. Akkasii wanti Jum'aadhaan wal qabatu kana fakkaata. Waan isiniif hin galin inshallah akkuma beekamaa ta'e koomentii irratti gaafattanii ittiin adda baafachuu dandeessanii.
Inshallah barnoota keenya ka salaataa akkuma itti fufnetti jira, gara xumuraa deemaa jirra. Sirritti barnoota kana hordofaa, dhaggeeffadhaa, adda baafadhaatiin hubadhaa. Yaa'u barnoota dabalataatiif yuutuubii kana sabskiraayib godhaatiin hordofaa. Tiiktookii Mujaahid Fillah 2 jedhu kana fooloo gochuudhaan barnoota diinii keessanii koottaa baradhaa isinii jedha. Achiinis Telegiraamii irratti Aaxaa Abduu Islaam Appuliis ka jedhu fooloo gochuudhaan, jooyin gochuudhaan barnoota diinii keessanii koottaa baradhaa. Yeroo gaarii isiniifaa ta'uu nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.